Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaan kafuun isiniin jechaa har'a gaafii bareedduu takkan qabadhee isinii dhiyaadhe. Innis maal yoo ta'an Facebook keessan afaan Oromoo irratti deeffachuu. Yoo namni Amaariffaanis poostii godhee fedhu Ingiliffaa yoo poostii godhee afaan Oromootitti hiikamee akka isin bira gahu isin barsiisaa nafaana bu'aa isiniin jedha. Yeroo tokko tokko niin arga. Yeroo Jawaar Mohammad fakkeenyaaf poostii Ingiliffaan godhu koomentii jalatti ni arga. Maal jettee afaan keenya ammaa poostiin goone yeroo Amaariffaan godhu akkamitti Amaariffaan goota afaan Oromootiin maan goone yeroo jedhan arga. Kanaafuu salphumatti afaan Oromootiin hiikamee akka isin bira gahu yooniif barbaadan ta'e akkaataa isin garsiisan afaan bu'aa. Tole Facebook keessan kanarra galtu. Yeroo Facebook irra galtan setting jedhu kanarra seentan gubbaa irra ergasii akkana ol butuudhaani language isa kanarra seentanii language kanarra seentan isa lammaffaa kanarra kunoo irratti kilik gootanii tole ibsaan eeggadha. As keessa afaan Oromoo barbaadanii jechuun kana looftanii Oromoo ka'eeru jira. Kanaafuu afaan Oromoo keessa barbaadanii kilik irra gootanii isiniin jedha. Tole inni itti aanu isa lammaffaa seentanii jechuun mallee kan itti aanu kana yeroo isa seensanitti kun afaan Oromoo jedhee asirratti seef godhadheera. Isinis as keessa gaddeemtanii barbaadan afaan Oromoo ka'eeru ni jira jechuudha. Kanaafuu isa kilik irra gootanii asitti seef godhatanii jechuudha. Ammas isa itti aanu kana seentanii isa kanallee as keessa barbaadatanii afaan Oromoo seef godhatanii jechuudha salphumatti waan kana baruudhaaf booda deemnee hojii ilaallaa jechuudha. Kanallee hongootanii hayyee amma mee deemnee poostii nama tokko hojii ilaallaa. Doolaan mee fakkeenyaaf Doolaan Trump fudhannee jechuudha namichuma guddicha guddaan rabbi fakkeenya fudhannee jechuudha ilaaluudhaaf waan kana. Akkana jala seennee poostii isaa ilaallaa jechuudha maal akka ta'e. Kunoo yoo kama isaati miliyoona 36 jedha fakkeenyaaf poostii inni godhu ilaallaa jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf isuma kana fudhannaa waan inni poostii godhe jechuudha. Gara fuulduraa ijaaruu yoo barbaadde lafa kana irratti bakka gaarii Ameerikaa caalu hin jiru. Pirezidaantii murtaa'e Doonaald Tiraampiidha. Afaan Oromootiin hiikee fida kun waan inni poostii godhu jechuudha salphumatti. Kanaafuu akkana fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo garagaraatitti wanni namni Amaariffaan godhullee afaan Oromootiin hiikamee si bira gaha. Kan namni Ingiliffaan godhullee guutuun isaa si bira gahaa jechuudha. Kun akkanatti waa hunda isaa afaan Oromootitti deebisee si biraan gahaa jechuudha. Akka barreessaa kutaa fayyaa fi tajaajila namaa waajjira Oovaalii keessatti kakatameera. Akkanatti isiniin jedha afaan Oromootti irratti deeffadhaa. Poostiin nama hunduu afaan Oromootitti hiikamee salphumatti isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu akkanatti sirreeffadhaa. Isiniin jedha bye bye.